dhiifamu biyyi lafaas yommuu haguugamu gaarichis roobee laagatti yoo makamu bubbee jabaadhaan ormi yoo raafamu bidiruun keenya irra keessoodha maaliif hin callisuu mar'ataa maaloodha bidiruun keenya gararraasoodha maaliif hin callisuu jawwichi maaloodha akka jabaa qabna kan itti amananne nu baasu sabeekne kan irratti of ganne akka jabaa qabna kan itti amananne nu baasu sabeekne kan irratti of ganne. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Kiristoos Yesuusiin sagantaa keenyaa ni jalqabna. Ulfinni hundumtuu Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bagaa Waaqayyottiin eegamtanii gargaaramtanii qulqulloonni Waaqayyoo warri gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti jaallatamtanii dhiiga hoolichaatiin golgamtanii dhiiga hoolichaatiin bitamtanii abdiisa jiraataa eeggataa jirtanii baga gargaaramtanii guyyaa har'aa geessanii baga Waaqayyoo isin gargaaree guyyaa har'aatiin isin ga'ee Waaqayyo araara isaa keessatti nu eegee ayyaana isaa keessatti nu eegee tika isaa isa jabaadhaan nu golgee namoota har'aa nu taasiseera. Maqaan Waaqayyo keenyaa bara baraan haa eebbifamu. Baga ayyaana du'aa ka'uutiin isin ga'ee guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos itti awwaala diigee ka'eedha. Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'eera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Arfiin du'aa cabeera. Dhagaan garagaleera. Ilmi Waaqayyoo Yesuus teessoorra jira. Mirga abbaa isaa jira. Haalonni har'aa yoo nutti fakkeessuudhaa baatanii jiru. Yesuus du'a mo'ee ka'eera. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Waaqayyo keenya waan isa kaleessa ture, isa har'a jiru, isa boru ta'u hundumaa hin beeka. Yaada Waaqayyoo alatti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Haalonni ammaa kuni du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos akka yaadannuuf, akka waaqeffannuuf, akka kabajnuuf yoo nu eeyyamuudhaa baatanirree nuti garuu isa kaleessa jiru, isa har'as jiru, isa bara baraan darbee jiraatu, isa du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoosiin hinuma lallabnaa, hinuma waaqeffannaa, waaqeffachuu keenyatti fufnaa, jajachuu keenyatti fufnaa, tajaajiluu keenya itti fufnaa. Waaqayyo keenya bara baraan jiraataadha. Fuula isaa duraa wanti dhokate homtuu hin jiru. Waaqayyo waan hundumaa hin beeka. Qulqulloota immoo in eega. Waaqayyo wanta hamaan akka nurratti ta'u eeyyama isaa miti. Inni tiksee keenya jabaadha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokko nu dubbiseen Waaqayyoon wajjiniin hin kadhanna. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa tokkorra isa jiru nan dubbisa. Sagalee beekamaa namni hundumtuu beeku tokko nan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkana jedha. Guyyaa jalqaba torbaanitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanis garagalfamee argatan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argine. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa calaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessaa barbaaddu? Innoo asin jiru. Hallelujah. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessaa barbaaddu? Innoo asin jiru. Ka'eera. Galiilaa utuu jiru waan inni isinitti himee ture yaadadha. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf, fannifamuuf, guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuuf jira jedhe ittiin jedhan. Yommus isaan dubbii isaa yaadatan. Hallelujah. Isa jiraataa warra du'an keessaa maaliif barbaaddu? Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'eera. Innoo asin jiru. Innoo warra du'an keessa hin jiru. Inni arfii du'aa cabseera. Inni si olirraa furtuu fuudheera. Isa jiraataa maaliif warra du'an gidduu barbaaddu? Inni reeffa akka hin taane akka du'eetti hin hafne otoo Galiilaa jirtanii isinitti himeera. Hallelujah.
inni tu Galiilaa jirtanii isa isinitti hime sana yaadadhaa. Inni dhagicha garagalcheera. Ilmi namaa cubbamootatti harka cubbamootaatti dabarfamee hin kennama, hin fannifama, hin du'asi. Guyyaa sadaffaatti immoo deebi'ee du'aa hin kaafama jedhee isinitti himneere. Maaliif dagattani? Maaliif irraanfattani? Haala amma jiru kanaan, isa dukkanaa'ee jiru kanaan, isa amma isinitti mul'achaa jiru kanaan maaliif madaaltani? Isa inni kaleessa isinitti dubbate sana yaadadhaa. Inni warra du'an gidduu hin jiru. Inni jiraataadha. Du'ee du'a mo'ee ka'eera. Hallelujah. Maqaan isaa bara baraanaa kabajamu. Akka kana jedhaniitu itti dubbatanii warri uffata calaqqisaa uffatan suni ergamoonni Waaqayyoo awwaala daarii dhaabatanii itti himanii dhagichi konkolaateera jedhani. Dubartoonni suni Marqoos gara dhumaatti dubbata. Dubartoonni sun yeroo gara sana dhaqan gara awwaalchaa yeroo dhaqan waan tokko yaaddaa dhaqani. Dhagicha eenyutu nuu konkolaachisa? Dhagicha eenyutu irraa nuu kaasa? Dhagichi ulfaataadha. Dhagichi jabaadha. Dhagicha eenyutu irraa nuu konkolaachisadhani akka seera Yihuudootaatti isaan shittoo dibuuf deemu reefficha. Inni garuu warra du'an keessan jiru. Inni garuu reeffa miti. Inni harka cubbamootaatti yoo kennameyyuu, inni yoo fannifameyyuu, inni cubbuu keessanii baatee yoo du'eyyuu, inni du'aa ka'eera. Inni akkuma dubbate, akkuma jedhe sana dubbii isaa raawwateera. Inni dhagicha konkolaachiseera. Isin lafan ilaaliina, isin hin qaana'ina, ol jedhaa deema. Yesus inni sin duukaa buutan sun isa sin salphachiisu miti. Inni du'ee du'a mo'ee ka'eera. Arfiin du'aa cabeera. Hallelujah. Qulqulloota Waaqayyoo arfiin du'aa nu waraanu. Duuni cabeera. Duuni mo'ameera. Duuni waggoota 2000 kana dura ilma Waaqayyoo Yesus isa anaaf isiniif jedhee fannifameen. Isa anaaf isiniif jedhee harka cubbamootaatti kennameen. Isa anaaf isiniif jedhee abaarsa keenya baateen. Isa anaaf isiniif jedhee Golgootaa irratti dafqa dhiigaa dhiigeen. Arfiin du'aa cabeera. Duuni mo'ameera. Arfiin du'aa nu waraanu. Nuti hin duunu. Yoo ta'eyyuu jireenya bara baraatti ittiin darbina. Nu'iif duuni inni foonii kun riqicha jireenyaati. Hallelujah. Du'a amma mootonni sodaatan kana. Du'a amma beektonni sodaatan kana. Du'a amma addunyaan walitti dachaatee waan gootu wallaaltee alaalatti sodaattee roqomtee rombite kana Yesus ilmi Waaqayyoo mo'eera. Yeroo lallabaa booddee waan qabnuu fi Waaqayyoon hin kadhannaa lafa jirtan hundumaatti namni hundumtuu mana keessa yoo jiraattan bakkee hojii yoo jiraattan iddoo jirtanitti mataa keenya gadi qabannee isa du'a mo'ee ka'ee Yesus ilma Waaqayyoo isa mirga baasaa jiru kana hin galateeffannaa. Nuun warra galata qabuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraanaa kabajamu. Nuti haalotaan hin daangessinu. Galanni keenya haalaan hin daanga'u. Nuun isa du'a mo'ee ka'e ilma Waaqayyoo isa abdii keenya isa jiraataa ta'etti amananna. Warri isatti amanatan immoo du'an sodaatani. Hallelujah. Ati jabaadha. Ati guddaadha. Ati Waaqayyoo isa bara baraan jiraatudha. Ati isa turedha. Ati isa jirtudha. Ati isa bara itti aanus darbitee jiraattu. Ati alfaadha. Ati omeegaadha. Kan akka kee baroota gidduutti hin jiru yaa Waaqayyoo. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin si galateeffannaa. Guddummaa keef si galateeffannaa. Jabina keef si galateeffannaa. Olaantummaa keef si galateeffannaa. Ulfina keef si galateeffannaa. Simboo keef si galateeffannaa. Suuraa keessa bara baraan jiraatuuf si galateeffannaa. Waaqayyo abbaa aangoo hundumaa ta'uu keef si galateeffannaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Ati du'a mooteetta. Duuni mo'ameera. Arfiin du'a irraa cabeera. Arfiin du'a nu waraanu. Hallelujah. Maqaan kee bara baranaa eebbifamu. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Gola keenyaa ililleetu dhaga'ama. Gola Israa'elootaati ililleetu dhaga'ama. Godoo Israa'elootaati ililleetu dhaga'ama. Isa du'a mo'ee ka'e ilma Waaqayyoo warri waaqessanis ilillee dhageessisu. Galata dhageessisu. Faarfannaa dhageessisu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Furtuu si ol harkaa fuudhee mirga barranni taa'e.
otu jiru Yesus keenya duuti nu naalu danda'e furtuu si ol harka fuudhee mirga barranni taa'e otu jiru gooftaan keenya duuti nu naalu danda'e haboon irratti qabaatu gaachanni keenya jabaadha inni nuti waaqeffannu Waaqayyo amaanamaadha haboon irratti qabaatu gaachanni keenya jabaadha inni nuti waaqeffannu Waaqayyo amaanamaadha galataan ulbaana fuula Waaqayyootti isatu jabaadha haala gararraatti galataan ulbaana fuula gooftichaatti isatu guddaadha haala gararraatti galata danuu faarfannaa danuu ilillee danuu isatti wakkannu galata danuu faarfannaa danuu kabaja danuu isatti wakkannu furtuu si ol harka fuudhee mirga barranni taa'e otu jiru Yesus keenya duuti nu naalu danda'e furtuu si ol harka fuudhee mirga barranni taa'e otu jiru gooftaan keenya duuti nu naalu danda'e haboon irratti qabaatu gaachanni keenya jabaadha inni nuti waaqeffannu Waaqayyo amaanamaadha galataan ulbaana fuula Waaqayyootti isatu guddaadha haala gararraatti galataan ulbaana fuula Hoolichaatti isatu jabaadha haala gararraatti galata danuu faarfannaa danuu nemti wakkannu isatti wakkannu galata danuu faarfannaa danuu ilillee danuu isatti wakkannu hallelujah ati sadu'a mo'ee ka'eedha ati sarfii du'aa cabseedha duuni nurratti boon qabaatu abaarsa jalan jirru du'a jalan jirru firdii jalan jirru nuti warra birmaduudhaatti jiraachuu birmaduu ba'eedha sitorfii du'a nurraa cabsee birmaduutti akka jiraannuuf birmaduu nu baase maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin si galateeffanna galanni guddaan ulfinni guddaan waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u yaa isa mirga abbaa kee jirtu yaa isa arfii du'aa cabsite yaa isa dhagicha konkolaachifte yaa isa awwaala duwwaatti hambifte yaa isa bara baraan jiraattu yaa isa warra du'an gidduun jirre yaa isa reeffa gidduun buufanne yaa isa si ol harkaa furtuu fuute yaa isa seexana salphifte hallelujah yaa isa Lucifer adamde maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u ulfinni guddaan siif haa ta'u ati goota beekamaadha ati goota beekamaadha ati goota ija barbadaati fuula kee dura abidda xabgodhutu adeema kan akka keen jiruuf yaanni kee gimii abiddaa firfirsa ijoonni kee akka labooma abiddaati harka kee keessaa xiyyoota hin faatu ba'a guutuu addunyaa irraa gugdee jirta bantii waaqaa kanarraatti mootummaan kan keeti irra lafaatti mootummaan kan keeti aangoon hundumtuu kan keeti haboon hundumtuu kan keeti ajjeesuu kan danda'u siidha du'aa kaasuu kan danda'u siidha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u galata keenyaan dhukkubsattootatu fayya galata keenyaan dadhabootatu jabaata galata keenyaan seexanatu saalfata yaa Waaqayyo haallamma keessa jirru akka namoonni galataan guutaman yoo gochuudhaa baateyyuu Israa'eloonni garuu si galateeffatu warri arfiin du'arraa cabe si galateeffatu warri du'a mo'an si galateeffatu si wajjin du'a moonee kaaneerra si wajjin awwaala keessaa kaafamneerra maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u maqaan kee bara baraan eebbifamu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri du'aa ka'uu dhalootarra haa buufatu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin namni hundumtuu mana isaa irratti isa kana labsuu akka danda'u jireenya isaa irratti isa kana labsuu akka danda'u Yesuus ilmi Waaqayyoo du'a koonaa du'eera ani isa wajjiniin du'aa kaafameera arfiin du'aa ana waraanu yaa du'aa meerre arfiin kee jala dubbateera jedhanii qulqulloonni mana isaanii irratti akka dubbatan arrabni isaanii aboo guutuudhaan akka dubbachuu danda'u arrabni isaanii maqaa gooftaa
abdiisaanii cite abdiisaanii haa haareffamu maqaa Yesuusiin warri jilbisaanii dadhaba jilbisaanii haa haareffamu fuula kee fuula Waaqayyoo warri ilaalan gara kee gara Waaqayyoo warri ilaalan qaaniidhaan deebi'anii lafa hin ilaalani Daawit isa kana dubbata gara Waaqayyoo ilaala isin qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltani namichi suni Waaqayyoon hin kadhate rakkina isaa keessatti Waaqayyoon hin waammate Waaqayyoos gurra isaa gara isa kadhate kanatti gadi qabe gurri Waaqayyoo gara warra isa dhaga'aniitti gara warra isa barbaaddataniitti gara warra fuula isaa ilaalanii jira gurri Waaqayyoo gara kadhata qajeelotaa jira maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin warri rakkina keessa jiran rakkina keessa akka ba'an gurri isaanii gara kee akka dhaggeeffatu jireenyi isaanii akkasi wajjin walitti hidhatu isa kaleessaa caalaa jireenyi nama hundumaa si wajjiniin hidhata akka qabaatu maqaa Yesuusiin lafti amma jiran kun lafatti haareffaman akka ta'ani lafa yaa Waaqayyo Gooftaa si wajjinitti walii galan akka ta'ani maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ani sin kadhadha gola nama hundumaa seenuun gola nama hundumaa jajjabeessuun gola nama hundumaatiin illee yaa Waaqayyo Gooftaa akka dhaga'amu gochuun faarfannaan akka dhaga'amu gochuun ayyaana kee ayyaana Waaqayyo isaanii baay'isuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u yaa Waaqayyo namoota hundumaa gargaari warra dhukkubsachaa jiran fayyisuudhaan gargaari Gooftaa koo warra dadhaban dadhabbii isaaniitti bukkee dhaabadhu warra kophaa ta'an isifaanan jira jedhi jajjabeessi warra sodaa keessa jiran sodaa isaanii keessaa butii isaan baasi maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin warra liqinfamanii jiran waan isaanitti liqinfaman keessaa butii isaan baasi humni kee humni Waaqayyoo qulqulloota kanaaf haa baay'atu ati furmaata waan hundumaati ati furmaata addunyaa kanaati egaa gara gaarotaa ilaalanii warri gara gaarotaa irraa deebiin arganne gara yaa Waaqayyo moototaa ilaalanii gara moototaa irraa warri deebiin arganne gara beektotaa ilaalanii beektotaa irraa warri deebiin arganne amma gara keetti warri deebi'an si biraa deebii haa argatanii amma gara kee warri ilaalan deebi'anii qaaniin lafan ilaaliin maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin fuula araara kee gara isaaniitti deebisi maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinaan isaa yaadadhu Waaqayyo koo gargaarsi waaqummaa kee waaqarraa isaaniif haa ergamu Waaqayyo koo sin kadhadha maqaa Yesuusiin addunyaa kana yaadadhu waan ulfaataa amma jiru kana maqaa Yesuusiin nurraa dabarsi maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin walitti qabamnee si waaqeffachuu barbaanna walitti qabamnee si jajachuu barbaanna walitti qabamnee yaa Waaqayyo Gooftaa macaa si fuula Waaqayyo fuula Waaqa keenyaatti si waaqeffachuu barbaanna maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubni hamaan kun nurraa haa darbu maqaa Yesuusiin lafa kana yaadadhu addunyaa kana yaadadhu biyya kana yaadadhu Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u isa kana waan gootuuf ulfinni siif haa ta'u qulqulloota Waaqayyoo fedha keessa yoo ta'e ijoollotaaf hin kadhanna ijoollonni lafuma jiran jiraatanii harka keessan warri ijoollonni sin bira jiranis warri ijoollota mana hin qabnes yoo jiraatanii gara ijoollota waldaa kiristaanaatti harka keessan diriirsaati ijoollonni lafuma jiranitti ka'anii yoo dhaabachuu danda'u ta'e ka'anii haa dhaabbatanii fuula Waaqayyoo harka keenya gara isaaniitti diriirsinee hin kadhannaafi Waaqayyo Gooftaan eebba waldaa kiristaanaaf eebba maatiidhaaf kenne kanaaf hin kadhanna ijoollonni kennaa Waaqayyo isa gaariidha yaa Waaqayyo Gooftaa ijoollotaaf si kadhanna jaaluu kennite si galateeffanna maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin waa'ee ijoollota kanaaf galanni siif haa ta'u amma immoo yaa Waaqayyo Gooftaa ijoollota kana gargaaruun hubannaa isaanii kennuun haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti isaan jajjabeessuun yaa Waaqayyo daa'imman kanaaf yaa Waaqayyo Gooftaa ifa ta'uun karaatti agarsiisuun gorsuun yaa Waaqayyo Gooftaa hafuura kee hafuura qulqulluudhaan isaan faana ta'uun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin gaafa mana taa'an yaa Waaqayyo Gooftaa nuffii tokko malee akka mana turan iddoo turanitti yaa Waaqayyo Gooftaa macaa gammachuu akka qabaatan keessi isaanii gaddaa akka hin qabaanne keessi isaanii yaa Waaqayyo Gooftaa akka hin dhiphanne daa'imman kana qulqulluun hafuura kee akka isaan jajjabeessu
qulqulluun hafuura kee hubannaa akka isaanii kennu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa Waaqayyo ati daa'imman beektota taasifta. Ati yaa Waaqayyo wallaalota beektota taasifta. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin daa'imman kana beekumsatti isaan guddisuun si beekutti isaan guddisuun gara ulfina keetti isaan guddisuun gara aangoo keetti isaan guddisuun gara yaada keessa qajeelaatti isaan guddisuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaari. Humni hafuura hamaa yaa Waaqayyo daa'imman kana lolu maatii kana lolu qulqulloota kana lolu maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Hojii seexanoota diiguuf ilmi Waaqayyo Yesuus mul'ate isa jedhu sagalee keessa jiraataatti amanneerra. Hojii seexanoota diiguuf isa mul'ate maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hojiin isaanii lafa hundumaatti haa diigamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin kaayyoon isaanii lafa hundumaatti haa diigamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabanii daa'ima keenya irratti hin hojjetin. Yaada kee yaada Waaqayyoo, ulfina kee ulfina Waaqayyoo beekutti akka guddatan ayyaana kee isaanii baay'isi. Isaan gargaari, harka isaanii qabi, gaarummaa hundumaatti mul'isi. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Galanni siif haa ta'u. Waaqeffannaa keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu. Olol jedhi si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoof ulfinnaa ta'u. Amma immoo Waaqayyoon wajjiniin waaqeffannaa isa hundumaa danda'u. Elshaadaay maqaan isaa jennee Waaqayyoon wajjiniin hin jajanna. Ittaansinee obboleessa keenya Taammeerraa sagalee Waaqayyoo hin dhageenya. Waaqayyoo gooftaan isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Namaaf ni danda'amne, Waaqayyoof ni danda'ama. Waaqayyoof ni danda'ama, Waaqayyoof ni danda'ama. Isa malee tokko hin jiru, furmaanni kan ilmaan namaa, furmaanni kan ilmaan namaa, furmaanni kan ilmaan namaa. Dandeettii keenyaaf ta'ee, humna keenya kan madaale, Waaqayyoof ni danda'ama. Isaaf maaltu dadhabama? Dandeettii keenya irra caale, humna keenya kan madaale, Waaqayyoof ni danda'ama. Isaaf maaltu dadhabama? Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Isa duuba danda'u, Elshaadaay maqaan isaa, Elshaadaay maqaan isaa. Hallelujah.
Duumessi sinjiru qilleensi Raachaan kun hin guuta bishaani Akka yaada namaaf kun hin danda'amu Waaqessaaf garuu homtuun dadhabamu Akka yaada namaaf kun hin danda'amu Waaqessaaf garuu homtuun dadhabamu Duumessi sinjiru qilleensi Raachaan kun hin guuta bishaani Akka yaada namaaf kun hin danda'amu Waaqessaaf garuu homtuun dadhabamu Akka yaada namaaf kun hin danda'amu Waaqessaaf garuu homtuun dadhabamu Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama isaafi Ni danda'ama goftaafi Ni danda'ama Ni danda'ama isaafi Ni danda'ama goftaafi Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama Ni danda'ama Hallelujah Didenu disnadari bine Nidama Nidama Parichire kisam futura sadane Nidama Nidama Inni ta'u dide barala kopsise Nidama Nidama Burkin of Loksatu inni numosise Nidama Nidama Inni ta'u jinnannu disnadari bine Nidama Nidama Nina foksatu inni numosise Nidama Nidama Inni ta'u jinnannu disnadari bine Nidama Nidama Ani chirakisa fuldura sadane Nidama Nidama Inni ta'u dide barala kopsise Nidama Nidama Mundina foksatu inni numosise Nidama Nidama Ulum nindange suharka sara yana tera pierosa Cibili bolati tufule umatab sedar maimsa Ulum nindange suharka sara yana tera pierosa Cibili bolati tufule umatab sedar maimsa Nidama 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 isafi Nidama gaftafi Nidama isafi Nidama gaftafi Nidama Shaddai Makansa Shaddai Makansa Isandumadanamu Shaddai Makansa Shaddai Makansa Isandumadanamu Shaddai Makansa Hallelujah Shaddai Makansa Isandumadanamu Shaddai Makansa El Shaddai Makansa
Akuniku tabishani Akayana namakuni dandamo Wagesa ifkaru tutakamu Akayana namakuni dandamo Wagesa ifkaru tutakamu Nidandama 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 Gaftafi Nidandama Isafi Nidandama Nidandama Gaftafi Nidandama Isafi Nidandama 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 Galanni Waaqayyoof haa ta'u, sagalee Waaqayyoo dhageenya. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyootu yeroo kana nuuf kennee yeroo akkas miidhagaa yeroo itti wajjiniin Waaqayyoon waaqessinu, yeroo itti dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenyu, yeroo akkasumas kadhannu Waaqayyootu yeroo akkas miidhagaa kana carraa gaarii kana nuuf kenne waan ta'eef isa kanaaf Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbachuu barbaada. Eenyutu badiisa ooluu danda'a yookaan immoo eenyu fayyuu danda'a kan jedhu irrattanii sagalee Waaqayyoo wajjin hirmaanna. Mata duree kana sirriitti irratti dubbanna. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, galanni guddaaf ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, baroota keessatti takka daangeffamtee hin beektu. Haalli sin daangessu, yeroon sin daangessu, wanti qabeessi dhaabuun jiru yaada mataa kee yeroo keetti ni raawwatta ati. Waaqayyoodha, galanni guddaa fi ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Deemuudhaaf karaan sin dhoowwatu, hojjechuudhaaf omtuu kan si dura dhaabatu hin jiru. Yaadni garaa keetii takkaa dhorkamee hin beeku. Ati qobaa kee Waaqayyoodha, bara hundumaa keessa jiraatte. Otoo uumamni hin jiraatin situ jira, otoo namni hin jiraatin situ jira. Waan hundumaas dabarsitee jiraatta. Kaleessa turtee har'a jirta, bara baraanis ni jirta. Ati Waaqayyoodha, maqaan kees Waaqayyoodha. Si qofaatu akka maqaa keeti, si qofaatu amma maqaa keeti. Galanni guddaan ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa waan hundumaan ol taate, Waaqa waan hundumaa irratti abofangoo qabdu, Waaqa waan hundumaa gochuu dandeessuudhaati. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, maqaan kee haa jajamu. Baroota keessatti jajami, maqaa Yesuus Kiristoosiin uumama hundumaatiin jajami. Waaqayyo Gooftaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Hallelujaa. Ati Waaqayyoodha, takkaa dogoggortee hin beektu. Ati Waaqayyoodha, takkaa dhaabattee hin beektu. Ati Waaqayyoodha, takkaa ijoollee kee biraaftee hin beektu. Yaa Waaqayyo koo, nu eegdalkanii guyyaa. Ati Waaqayyoodha, Israa'eliin kan eegu hin rafu hin mugu jedhamee akkuma barreeffame. Ati Waaqayyoodha, bara hundumaa keessatti Waaqa taatee kan jiraattu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Waan baay'ee nu oolchitee har'aan nu geessatti, jireenya keenya keessatti gargaaraan akka keetii takkaallee hin argamne. Akka ati nuuf goote homtuu nuuf hin goone, amma ati nuuf taate homtuu nuuf hin taane. Hallelujaa. Gargaaraa keenya dhahati, boolla baay'ee nu ceesisteet, du'a akka malee nu dabarsiteet, balaan hammaataan nu arganne, saafaa keessa kan balali'u nu arganne. Hallelujaa. Akkuma dubbiin sagalee kee jedhu eegichi kee nu faana jira. Si qabannee takka sodaannee hin beeknu. Ati Waaqayyo Waaqa isa amanamaadha. Haala hundumaa gararraa jiraatta. Siin malee Waaqayyo kan biraa hin jiru. Gargaarsi kee adda ajaa'ibsiisaadhaati. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Guyyaa miidhagaa kana nuuf kenniteetta, yeroo miidhagaa kana nuuf kenniteetta. Anaafis yaa Waaqayyo carraa kana naaf laatteetta, sagalee kee akkan dubbadhuuf. Haala kana keessa dhaabadhee dubbii sagalee kee akkan namoota biraatti dubbadhuuf carraa kana waan na laatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dubbii sagalee kee nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, har'a dubbii sagalee kee sirraa dhaga'uu barbaanna. Ani iddoo kana dhaabadheera. Ati nama dadhabaadhaan fayyadamuu beekta. Ati wallaalota keessaan darbitee hojii hojjechuu beekta. Warra dubbii sagalee kee yeroo kana si dhaga'anitti, warra yaa Waaqayyo Gooftaa si dhaggeeffachuudhaaf ta'anitti Waaqayyo maallatti dubbata laata warra jedhanitti maqaa Yesuusiin garaa isaanitti ati dubbadhu. Namni tokko yoo tooti jirtu hin badin, badiisi akka tasaa nun argatin, dur akka malee nun argatin, balaan akka malee ijoollee kee hin argatin, waldaa keenya eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bara kana keessa bara raafamaa keessatti, bara raafama dhufuudhaaf jiru kana keessatti,
Maqaa Yesuus Kiristoosiin waldaan kiristaanaa utubaa taatee haa dhaabattu. Waldaan kiristaanaa kaaniif gargaarsa haa kennitu. Waldaan kiristaanaa warra kaan haa jajjabeessitu. Hafuurri kun ayyaanni kun nama tokko tokkorra haa hubatu. Ani nama Waaqayyooti kan jedhu. Ani Waaqayyoodhaan gargaarama kan jedhu. Amanannaan koo Waaqayyoodha kan jedhu. Gaachanni koo isadha kan jedhu. Isa nan baay'agala kan jedhu. Isa nama dadha kan jedhu. Otoon isaa amanadhu homaa ta'uu hin danda'u kan jedhu. Ayyaanni kun waldaa keenyarra amantoota keenyarra maqaa Yesuusiin haa dhufu. Si amanannee deemuu akka dandeenyuuf sirratti hirkannee jiraachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo sagalee kee nutti dubbadhu. Yeroo hafe hundumaa nu eebbisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eenyutu badiisa jalaa ooluu danda'a yookaan immoo kaleessa dheengaddaa baroota darban keessa macaafni qulqulluu maal jedha? Eenyutu badiisa jalaa oole? Warra akkamiitu badiisa jalaa oole kan jedhu ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo macaafa seera uumamaa jalqabumarraa kaastanii yoo ilaaltanii boqonnaa tokkorraa kaastanii yoo ilaaltan waan ta'e boqonnaa 2 boqonnaa 3 boqonnaa 4 akkasuma boqonnaa 5 irra gaafa geessan boqonnaa 5 irratti waan tokkotu jira. Innis dhaloota Addaam irraa kaasee amma Nohitti tarreeffamu 1 2 3 jedhanii amma 10tti. Addaam tokko jedhee yoo jalqabe sheetii akkasumatti itti fufee amma 10tti lakkoofsa lakkoofsa namoota dhaloota Addaam irraa dhalatanii. Addaam Heewaan wajjiniin cubbutti kufanii erga Eden Gannat keessaa bahanii gara lafa hojjetatanii yookaan dafqanii jiraatanitti erga bahanii booddee ijoollee argatanii. Ijoolleen isaan argatan kun immoo akkuma Addaamiif Heewaan irraa cubbuudhaan cubbuudhumaan itti fufanii walirratti ka'u turanii. Keessuma keessaa Waaqayyo kan inni jedhee yeroo tokko nama uumuu kootti nan gaabbe nan jibbe. Sababni isaa namni isa hojjetu caalaa garaa isaatti yaadee amminni jallinni inni qopheessu ana fuulduratti fudhatama akka hin qabne akka inni fudhatama hin qabne dubbata Waaqayyo. Kanaaf amma kan ani dubbachuu irratti dubbachuu barbaadu dhaloota Addaamii kaasee amma Heewaan amma Nohitti kan jiru. Dhaloota Addaamii kaasee amma Nohitti kan jiru dhaloota 10. Kana keessatti adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin kan taasifatan eenyu isaan? Badiisa kan oolan eenyu isaan? Isa kana tokko 2 ilaalla. Dhaloota kana 10 keessaa sagaleen Waaqayyo akka jedhutti namoota 2 qofaadha kan as keessatti adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin taasifatan. Badiisa jalaa kan oolanii, badiisa kan ooluu danda'anii warra akka adeemsa Waaqayyootti adeeman akka dubbii Waaqayyootti jiraatanidha. Kanaaf macaafa keenya seera uumamaa boqonnaa 5 yoo ilaalle lakkoofsa 21 kaastanii yoo ilaaltanii waa'ee Henook dubbata. Henook akkuma warra kaanii dhalachaa umurii dheeraa jiraachaa kan biraa godhachaa darbe lafa kanarra. Haa ta'u malee waggaan inni jiraate xiqqoodha. Waggaa 365 kana jechuun warra kaaniin yeroo wal madaalchisnu jechuudha. Sababni isaa waggaa 900 kan jiraatantu jiru waan ta'eef Addaam yoo fudhanne waggaa 930 jiraate warri biraas akkasumatti lakkoofsa isaanii himuun baay'ee barbaachisu. Dubbisuu dandeessu, argachuu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 5 guutummaa isaa dubbistan. Waggaa 365 jiraate Henook. Waggaa 365 kana keessatti kan inni godhe adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate. Akka Waaqayyo jedhetti deddeebi'e. Dhaloota hamaa sana keessatti, dhaloota baay'ee rakkisaaf jibbisiisaa ta'e sana keessatti, fuula Waaqayyootti waan gadhee waan jibbisiisaa cigaasisaa warra hojjetan keessatti Henook Yaared irraa kan dhalate adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 ka'ee iddoo tokko nan dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 akkas jedha. 23 irraa barri Henook jiraate hundinuu waggaa 365 ture. Henook karaa isaa irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Waaqayyo waan isa fudhateef deebi'ee achitti hin argamne jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Henook amantiidhaan deddeebi'a ture. Henook
Waaqayyo gammachiisuudhaan deddeebi'a jedha barreessaan Ibroota boqonnaa 11 irratti yoo ilaaltan naxxanii Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irratti yoo naxxanii dubbistanii Enook amantiidhaan Waaqayyoon gammachiisaa deddeebi'a ture. Dhaloota sana keessatti Enook Waaqayyo wajjin waan jiraateef akka Waaqayyoodhaatti waan deddeebi'eef amantiidhaanis Waaqayyoon waan gammachiiseef lafarratti deebi'ee hin argamne. Badiisa lafatti dhufu badiisa uumamatti dhufuuf jiru faada wal hin argine fooniif lubbuudhaan ol butame gara Waaqayyootti deebi'ee lafarratti hin argamne jedha. Iddoo biraatti maal jedha? Fooniif lubbuudhaan ol butame jedha. Macaafni qulqulluu akkuma nutti himu Eeliyaasii fi Enook lafarratti hin argamne fooniif lubbuudhaan Waaqarratti ol fudhatamanii. Isaan kun inni kuni akka adeemsa Waaqayyootti akka yaada Waaqayyootti akka gara Waaqayyoo gammachiisutti waan deddeebi'eef deebi'ee lafarratti hin argamne. Dhaloota Addaamii amma nuyitti jiran keessaa Henook yaada Waaqayyoo gammachiisee lafarraa darbe. Gooftaan Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Badiisa jalaa ooluu kan danda'u. Badiisa jalaas kan oolani warra akka adeemsa Waaqayyootti deemanidha. Warra Waaqayyootti amanatanidha. Warra Waaqayyoon gammachiisanidha. Warri Waaqayyoon gammachiisan badiisa dhufu jalaa oolu. Umurii dheerachuun umurii lakkaa'uun baay'ee badaadhuma barbaachisaa miti. Umurii jiraatan keessatti Waaqayyoon gammachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Maatusaalaan waggaa 969 jiraate. Garuu seenaan isaa kanuma duwwaadha. Waggaadhuma kana lakkaawwate. Maatusaalaan Enook irraa dhalate. Enook nama qajeelaa irraa. Enook nama adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate irraa. Enook nama amantiidhaan Waaqayyoon gammachiisa irraa dhalate. Garuu waggaa 969 jiraate keessatti karaa Waaqayyoon tajaajille. Kanaaf badiisa jalaa ba'uu hin dandeenye. Waaqayyo nu gargaaru. Eenyutu badiisa ooluu danda'a? Warra adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin godhatan. Gooftaan Yesuus nu gargaaru. Namni lammaffaa kan badiisa jalaa oole. Namni lammaffaa qajeelaa ta'e akka Waaqayyo jedhetti deddeebi'u. Yaada Waaqayyoo kan tajaajile dhaloota jannataa keessatti qajeelaa ta'e kan argame Nohidha. Seera uumamaa boqonnaa 6 ila arguu dandeenya isa kan ammoo walumaa galatti guutummaan nama irratti dubbachaa jiru kan boqonnaa 5 boqonnaa 6 7 8 fi 9 seera uumamaa yoo dubbifattan sirriitti seenaa kana ni argattu. Ergaa yeroo keenyaatis. Egaa Nohi qajeelaadha. Nohi balleessaa malee nama deddeebi'e. Nohi karaa Waaqayyoo irra nama deddeebi'e. Karaa Waaqayyoo irra nama deddeebi'e. Akka Waaqayyo jedhetti kan jiraate. Bara Nohi jiraatu keessa haalli rakkisaa ture. Bara Nohi jiraatu keessa namoonni wal fuudhu jedha. Namoonni nyaatanii dhugu jedha. Namoonni hin gammadu jedha. Namoonni akka fedha garaa isaanii jiraatu jedha. Namoonni akka yaada Waaqayyoo otoo hin taane akka yaada mataa isaanii jiraatu jedha. Sagaleen Waaqayyoo. Wangeela Maatiyos fudhattanii dubbistan boqonnaa 24. Akka yaada mataa isaanii kan jiraatan, kan wal fuudhan, kan heeruman, kan nyaatan, kan dhugan, waanuma godhan kan hin beekne, karaan isaanii karaa Waaqayyoo irra kan hin taane, bara akkasii keessa Nohi nama qajeelaa jedhamee waamame. Bara jallinni guute keessa gaafa namni machaa'u Nohi hin machaa'u. Gaafa namni dhugu inni dhugu. Gaafa namni utaalu inni utaalu. Adeemsa isaa Waaqayyo wajjin taasifata waan ta'eef. Akka Waaqayyo jedhetti deddeebi'a waan ta'eef. Garaa Waaqayyoo tajaajila waan ta'eef. Nohi akka isaan ta'an hin taane. Namni bira namni isa fakkaatu hin jiru. Kan inni ilaalee akka baduun ta'a jedhu hin jiru. Nohi qofaasaa dhaloota sana keessatti bara sana keessatti nama qajeelaa ta'e. Waaqayyos gara isaa dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nohi nama Waaqayyootti amanate. Egaa eenyutu fayyuu danda'a? Eenyutu badiisa dhufu jalaa ooluu danda'a? Kan jedhuuf
nama waaqayyotti amanate qajeelummaadhaan waaqayyo wajjiniin kan deddeebi'e ta'a jechuudha dubbiin. Adeemsa isaa yeroo hundumaa galgalaaf ganama rafuuf ka'uusaa keessatti waaqayyoon kan yaadu. Waa'ee dhimma mataa isaa dhiisee waa'ee waaqayyoo kan yaadu. Qajeelummaa kan hawwu, jallina kan jibbu, dhugaa kan barbaadu, waaqayyo wajjiniin kan walii galu, macaafa qulqulluu kan dubbifatu, kan kadhatu, fuula waaqayyoo kan barbaadu, nama akkasiitu badiisa ooluu danda'a. Nama akkasiitu du'a ooluu danda'a. Badiisni kun maanni? Badiisa jechuun biyya lafaa irratti rakkinoota adda addaa ta'anidha. Badiisa jechuun inni kan biraa, inni guddaan badiisa isa biyyi lafaa baduudhaaf jirtudha. Sababni isaa sagaleen waaqayyoo akkuma jedha, bara Nohi akkuma ture, bara dhufaa ilma namaas akkasuma hin ta'a jedha. Fuuldura keenya jira jechuudha. Bara biyyi lafaa kun itti baddu, bara itti raawwatu. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Nohi adeemsa isaa waaqayyo wajjin godhate. Nohi waaqayyoon dhaga'e. Nohi waaqayyo waan jedhu dhaggeeffate. Nohi qajeelummaadhaan dhaloota sana gidduu jiraate. Gooftaan Yesuus nu gargaaru. Nohi abbaan isaa Laamek irraa gaafa dhalatu wanta yeroo sana ta'aa jiru ilaalee abbaan isaa waan jedhe qaba. Macaafa qulqulluu yoo dubbisne boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. Laamekis inni kun hojii isa sanyii lafa waaqayyo abaare kana irratti hojjennu isa nuyi harkaanitti dadhabnu kana keessatti nu jajjabeessa jedheet maqaa isaa Nohitti moggaase. Nohi jechuun jajjabeessaa jechuudha. Nohi jechuun jajjabeessaa jechuudha jedheetii ka maqaa isaatii ka'a. Hiikumti isaa akkasidha. Waaqayyo gooftaan machaa akka maqaa keenyaa nu taasisu. Namoonni baay'een akka maqaa isaanii ta'uu hin dandeenye. Nama waaqayyoo jedhamu garuu nama waaqayyoo miti. Maqaanuma isa normaalii maatiin keenya nuuf kennan yookaan immoo abbaan ta'e nuuf kenna yoo laalle namni baay'een akka maqaa isaan ta'u. Namni baay'een akka maqaa isaan ta'u. Waaqayyo akka maqaa keenyaa nu godhu. Waaqayyo akka maqaa keenyaa nu jiraachisu. Gargaarsi waaqayyo nu barbaachisa. Ayyaanni waaqayyo nu barbaachisa. Maqaan keenya maqaa ijoollee waaqayyoo, maqaa ijoollee warra hundumaa danda'anii karaa waaqayyoo jedhamnee waamamna. Garuu haala jiru hundumaa, haala dhufu hundumaa keessatti raafamna. Isaa amanannee wallaalla. Nuti eenyu akka taane yeroo tokko tokkoof hin beeknu natti fakkaata. Waa'ee yeroo ammaa kana ta'aa jiru kana baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Xiyyeeffannaa koo irratti kennuu hin barbaadu. Maaliif miidiyaan adda addaa odeessaa jira. Karaa adda addaatiin raajiin adda addaa dubbatamaa jira. Wangeelis irratti lallabamaa jira. Garuu amma kana yaadatti kennuun baay'ee hin barbaachisu. Innaan jedhu of eeggadhaa, of eeggachuun gaariidha. Akkuma ogeessi fayyaa jedhu gochuun gaariidha. Garuu ani kan hin jechaa jiru waaqayyo wajjiniin yoo adeemna ta'e wanti dhufaa jiru hundumtu nutti haaraan ta'u. Dhufee darba waan ta'eef. Yoo darbu baates immoo nu fudhatee yoo darbes immoo nuti waaqarraa mana qabna waan ta'eef lubbuun keenya iddoo qabdi waan ta'eef kiristiyaanonni hin raafaman. Kiristiyaanonni harkan kennan. Kiristiyaanonni waan ta'aa jirutti yaada isaanii hin ergisan. Hin dhaga'u malee waa'ee isaa yaaddaan hin dhiphatani. Sababni isaa biyyi lafaa rakkinaan akka isheen guutte durayyuu dursanii beeku waan ta'eef. Gooftaan Yesuus nu gargaara. Egaa Nohi akka maqaa isaa ta'e jajjabeessaa jedhamee gaafa waamame akkuma maqaa isaa sana jajjabeessaa ta'e. Waaqayyo gara Nohi dhufe nama adeemsa isaa sirrii ta'e kana nama qajeelaa kana gara isaa dhufe. Gara isaatti dhiyaatee akkas jedheeni biyyi lafaa kun wanti mul'atu hundumtu ana fuulduratti baay'ee jibbisiisaa ta'eera. Namni cubbuudhaan makameera. Dhaloonni kun jallateera. Keessuma keessaa yeroon macaafa qulqulluu kana dubbisu kan baay'ee natti dhaga'ame isa namni hojjetu caala kan waaqayyo jedhe namni garaa isaatti yaadee kan qopheessu ana fuulduratti jedhe. Namni garaa isaatti yaadee kan qopheessu ana fuulduratti baay'ee jibbisiisa waan ta'eef.
Garaa keenya keessatti maali yaadnee qopheessina laata miti. Waaqayyo isa hin argaa. Gooftaan Yesuus nu gargaaru. Baay'ee jibbisiisaa waan ta'eef an dhaloota kana lafarraa raawwadhee nan balleessa. Waaqayyo dhaloota yeroo sana jiru hunduma lafarraa balleessuudhaaf kakate. Nohiin garuu akkas jedhe. Nama Waaqayyo wajjin adeemsisaa godhate. Nama karaa Waaqayyoo irra deddeebi'u nama qajeelaadhaan akkas jedhe. Ati garuu markaba tolchi. Ati garuu lubbuu du'a oolchi. Ati garuu isa mataa jiru kana laalin. Jedheetu Waaqayyo gara Nohi dhufe. Waaqayyoon dhaggeeffate. Amantii qaba Nohi. Waaqayyoon nagaa Nohi. Akka Waaqayyo jedhetti deddeebi'a Nohi. Homaan dhaggeeffatu. Haalan dhaggeeffatu. Dhukkuban dhaggeeffatu. Yoo namatti tole sanumatti tole laalu. Yeroon sun yeroo akkas sagalee akkasii dhaga'anii hojiirra oolchan miti baay'ee ulfaata ture. Namni akka barbaade jiraata. Hin yaadamu. Lafti nagaadha. Wanti hundumtuu nagaadha. Namni hundumtuu waan barbaade godhee bahee gala. Rakkinni hin jiru. Yeroo rakkinni hin jirre kana keessatti Nohi garuu Waaqayyoon amane. Isa Waaqayyo jedhe dhagaye. Waaqayyo waan hundumaaf qajeelfama kenneef Nohiif. Ilaa bidiruu ijaari. Dhaloota du'a jalaa oolchi. Jedhee qajeelfama kenneef. Sana booddee akkamitti akka inni bidiruu sana hojjetu. Bidiruu sanatti maal akka inni gochuu qabu. Dheerinni bidiruu sanaa maal akka ta'uu qabu. Qaawwaan bidiruu sanaa maaliin duuduu akka qabu. Waan baay'ee lakkoofsa hin qabne. Waaqayyo qajeelfama ittiin bidiruun hojjetamu. Qajeelfama ittiin namni du'a jalaa oolu Nohiif kenne. Warra adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin hin godhataniif Waaqayyo qajeelfama kenna. Warra Waaqayyoon dhagaaniif, warra qajeelota ta'aniif, warra akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'aniif Waaqayyo qajeelfama kenna. Karaa isaan ittiin badiisa jalaa ba'an. Karaa isaan ittiin badiisa jalaa lubbuu baay'ee baasan. Waaqayyotu qajeelfama kenneef. Dheerina isaa akkas godhi. Ol fageenyi isaa kana haa ta'u. Dalgi isaa akkas haa ta'u. Keessa isaatti kutaa kutaa baasi. Jedheetu Waaqayyo qajeelfama kenneef. Nohiif. Waaqayyo qajeelfama isiniif haa kennu. Namni baay'een qajeelfama dhabee rakkachaa jira mana isaa keessatti. Namni baay'een haala jireenya isaa keessatti qajeelfama dhabee rakkachaa jira. Yoo rakkinni akkasii si qunnameera ta'e, garatti deemtoo wallaaltee ta'e, amantii keettis haa ta'u, jireenya foon keettis haa ta'u, dhiphatteetta yoo ta'e, adeemsa kee Waaqayyo wajjiniin godhadhu, Waaqayyo wajjiniin deddeebi, Waaqayyo qajeelfama jireenyaa siif kenna. Waaqayyo akkamitti akka jiraattu, akkamitti akka deddeebitu, maal gochuu akka qabdu, akkamitti rakkina dhufu jala akka baatu qajeelfama sii kenna. Waaqayyoon dhaggeeffadhu. Adeemsa keessa Waaqayyo wajjin godhadhu. Nohi adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate. Nohi akka Waaqayyo jedhetti jiraate. Nohi nama qajeelaa jedhame. Gaafa kumaatamni baay'een cubbutti kufan inni cubbutti hin kufu. Gooftaan Yesuus nu haa gargaaru. Waaqayyo abbaan nu haa gargaaru. Gaafa namni akka barbaade jiraatu homtuun mul'anne homtuun beekamne rakkinni hin ta'a jedhamee hin eegamne. Inni garuu isa Waaqayyo jedhe dhagaa deema. Ani biyya lafaa kana nan balleessa jedheen Waaqayyo. Biyya lafaa kana nan balleessa haxaa'ee jedheen. Bishaan nan balleessa jedhe. Ati garuu akka waltuuf bidiruu soqadhu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ati garuu akka waltuuf badiisa jedha. Ijoollee kee akka oolchituuf, uumama akka oolchituuf, haftee akka lafarratti hambistuuf bidiruu soqadhu. Nama meeqarra bidiruu kan soqatu? Eenyu har'a bidiruu soqachaa kan jiru? Bidiruun keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaa keenyadha. Eenyutu soqachaa jira? Eenyu barbaadachaa jira? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuti soqachaa jirra ijoolleen Waaqayyo. Nuti soqachaa jira dubbii sagalee kana kan dhageenye. Nuti badiisa jalaa ooluudhaaf soqachaa jirra. Ni soqee ni hojjete. Baranas ni hojjeta. Bokkaan hin roobne lafarratti. Burqitoonni dhodho'anii bishaan hin gadhiisne. Homtuun jiru isuma bara darbeeti. Tarii baay'een itti qoosuu danda'u yeroo sana meerrinnati jette.
bokkaanatti jette meerre bishaanatti jette meerre jechuu ni danda'u. Inni garuu isa Waaqayyo irraa dhaga'e dhagaa adeema ture. Inni garuu isa Waaqayyo jedhe amanateera ture. Hojii isaa ni isne baranas ni soqa bara dhufus ni soqa isa taanus ni soqa. Bidirichi bidiruu salphaa miti. Bidirichi bidiruu akkasumaan miti. Bidirichi qajeelfamni isaa Waaqarraa kan kennamedha. Bidirichi badiisa oolchuudhaaf yookaan du'a nama oolchuudhaaf kan hojjetamudha. Waggaa tokko soqee homtuu hin jiru. Lama soqee homtuu hin jiru. Sadi soqee homtuu hin jiru. Waggoonni lakkaa'amaniinuma hojjetan hin naamne. Sagalee Waaqayyoo yoo dubbistan qajeelfama tokkicha fudhateen achi takkaallee sagalee kan biraa hin dhageen isuma tokkicha dhagee sana hamane. Isuma nuti dhageenye sanadha sirriin. Isuma nuti beeknu sanadha sirriin. Isuma nuti beeknu sanadha Waaqayyoonni Waaqa ta'e. Kan biraan dhageenye kan biraatiif gurra hin kennine. Haalli isaa hin kennatu ture. Haalli isaa hin kennatu hin yaadamu ture. Inni garuu isa dhaga'e san qajeelfama fudhate sana lafa hin keenye. Gooftaan Yesuus nu gargaaru. Waa'ee nuyi lallabuun har'a baay'ee salphaa ta'a. Dubbisuun salphaa ta'a. Jireenya nuyi jiraachuun garuu baay'ee akka ulfaatu ilaala. Sababni isaa namni isa fakkaatu kan biraan jiru. Sababni isaa naannoo isaatii kan isa jajjabeessu hin jiru. Garuu nuyi waan ta'aa jiru, waan argaa jiru, waan itti mul'atu. Isa obboloonni isaa jedhan, isa abbaan isaa ta'aa jiru, isa akaakayyuun isaa ta'aa jiru hin laalle. Isa Waaqayyotti hime. Akeekkachiisa Waaqayyo kenneef, qajeelfama Waaqayyo kenneef isa dhaga'e. Isa Waaqayyotti hime sana ilaalaa deema fuulduratti innis maalidha? Biyyi lafaa kun hin baddi ati immoo ooluudhaaf bidiruu taashi. Waaqayyo jedheeniira. Isa Waaqayyo nuun jedhe dhagaa akka deemnu. Isa biyyi lafaa jedhu miti, isa haalonni jedhan miti. Isa wanti dhufee darbu jedhu miti. Isa Waaqayyo jedhe dhagaa haa deemnu. Noi isa Waaqayyo jedhe dhagaa hojii isaa itti fufe hin hojjete. Bidiruu sana waggaa 120 hojjeteetu xumure. Bidiruu takkaa hojjetamee hin beekne. Bidiruu akeeka biraatiif yookaan kaayyoo biraatiif hin hojjetamne kan akka isaatii kan biraa kan hin jirre. Bidiruu du'a nama oolchu hojjetee waggaa 120tti xumure. Gooftaan Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Bidiruu akkasii hojjechuu soquun nu barbaachisa. Bidirichi immoo Yesuusidha. Isa soqnee, isa barbaaddannee kan keenya taasifannee adeemsa keenya isa wajjin taasifannaan nuti nama baay'ee du'a jalaa washina. Bidiruu kana waggaa 120tti hojjetee xumure. Bidiruu kana fakkeessuudhaaf namoonni baay'een baroota adda addaa keessatti kaaniiru. Yoo ilaaltanii Titanic naannoo bara 1912tti warri British hojjetanii galaana irratti gadhiisanii seenaa bidiruu sanaa sirriitti beektu namoonni baay'een jedhee yaada. Baay'ee modernized godhanii hojjetan bidiruu takkaa yookaan immoo doonii akkasii takkaa hin hojjetamne lafarratti jedhanii bidiruu adda ta'e hojjetanii gadhiisan. Keessuma keessaa baay'ee kan na ajaa'ibu waa'ee bidiruu sanaa yeroon qoradhu. Namoonni bidiruu sana hojjetan rakkina miti. Yookaan waan lafa jeqile bishaan keessa jiru miti. Yookaan waan biraa miti. Waan tokko badii biraa miti. Qilleensa jabaa miti. Waaqayyo Waaqarraa yoo dhufeyyuu bidiruun kun siinkii ta'uu hin dandeessu jedhan. Mee dubbisaa seenaa sana. Waatuma Waaqayyo Waaqarraa ka'eeyyuu otoo Waaqniyyuu akkasan godha jedhe siinki gochuu hin danda'u yookaan liqimsuu hin danda'u, liqimsiisuu hin danda'u yookaan cabsuu hin danda'u Waaqayyoyyuu jedhan. Amma kanatti of amanatan. Garuu kan sin ajaa'ibu adeemsa ishii gara Niiwuyoorkitti otoo gochaa jirtu guyyaa 5 booddee otoo ishiin hin argin lafa jala ciisee kan jiru. Kan sin ajaa'ibu bidirichi yookaan dooniin sun baay'ee modernized kan ta'e nama 3,000 ol kan fe'u. Yeroo jalqabaatiif kan akkasii takka hojjetamee kan hin beekne maqaa gaarii kan qabu. Miidiyaa gurguddaa addunyaatti kan mul'ate. Warri isa hojjetanis kan badhaafaman. Levelii kan itti uuman yoo kun bade yoo kun barbadaa'e inni kun fayyaa bahuu danda'a jedhanii leveliin kan kaawwatan. Cimina isaanii kanarraan kan ka'e akkas jedhanii yoo Waaqayyo Waaqarraa dhufeeyyuu bidiruun kun homaan taatu jedhani. Guyyaa 5 booddee garuu
cabbii bishaan fakkaatutti dirmitee bidiruun sun caccabde lafa jalatti namni 1,500 yeroo tokkotti du'e. Bidiruun nooyi akka sana miti. Sababni isaa qajeelfama Waaqayyootiin hojjetame waan ta'eef. Bidiruun nooyi akka sana namni jedhu kana miti. Kaayyoo biraatiif biizinasii biraatiif hin uumamne bidiruun nooyi lubbuu oolchuudhaaf malee. Bidiruun nooyi kan inni uumameef kan inni hojjetameef nama du'a jalaa oolchuudhaaf. Addunyaa keenya irratti baay'ee kan nama jibbisiisu warra bidiruu nuti ittiin badiisa jalaa ooluudhaaf nuuf kenname namni nagadatti jijjiirrateera qarshiitti jijjiirrateera maqaa Yesuusiin daldala. Bidiruun garuu waan hojjetameef qaba inni harka Waaqayyootiin hojjetame. Akkuma isinitti hime bidiruun inni badiisa du'a jalaa nama oolche dhalootatti fufsiise bidiruun nooyi qajeelfama Waaqayyoon kan hojjetamedha. Bidiruun keenya inni dhugaa immoo Kiristoosidha. Fuulduratti badiisa jalaa kan nu oolchu yaabbannee kan deemaa jirru karaa kan nutti argisiisu karaa dhugaan jireenyaadha kan nuun jedhee nu deemsisaa jiru. Kaayyoo biraatiif yookaan immoo dhimma biraatiif gara biyya lafaa dhufne badiisa jalaa nu baasuudhaaf du'a nu oolchuudhaaf eenyu fayyuu danda'a? Nama bidiruu isa dhugaa kana yaabbatee adeemu bidiruu isa qajeelfamaan hojjetame. Bidiruu isa kaayyoodhaan gara biyya lafaa dhufe Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'e mirga abbaasaa jiru deebi'ee nu fudhachuuf jiru. Bidiruun keenya kun kaayyoo tokkoof hojjetame innis du'a jalaa nu oolchuudhaaf badii bara baraa jalaa nu oolchuudhaaf du'a bara baraa jalaa nu oolchuudhaaf deebi'ee dhufa guyyaa hin beekamnetti bidiruun kun deebi'ee dhufa namoota qajeelota ol fudhachuudhaaf bidiruun kun akka gara biyya lafaa salphatee dhufe nama fakkaatee dhufe gadoof deebisee miila dhiqe amma immoo ulfinaan dhufa ergamoota Waaqarraa wajjiniin ijoollee isaa fudhachuudhaaf badiisa oolchuudhaaf. Haleluuyaa. Rakkina jalaa gara jireenya bara baraatti dabarsuudhaaf ni dhufa. Sana booddee bidiruun nooyi guutummaan guutuutti ni xumurame. Erga bidiruun kun xumurame waggaa 120 booddee gaafa nooyi waggaa 600 ta'u lafarratti bokkaan ni dhangala'e samiitu baname. Warri kareessatti qoosan lafa galan dhabani gaafa guyyaa tokkoffaa ajaa'iba isaanitti ta'e bokkaa akkasiin argine. Sababni isaa wanti adda godhu Waaqarraa samiitu banamee jira. Lafarraa immoo burqitootatu banamee jira. Guyyaa 40 halkan 40 itti fufe. Gaafa bokkaan roobutti jedhu gaafa galaani lafarra guututti jedhu Waaqayyo Noohitti balbala cufe jedha duuba. Haleluuyaa. Harka Waaqayyootu rakkina jalaa miliqsuuf balbalatti cufe. Kwarantiisa kan Waaqayyo keessa galee jechuudha. Erga uumamni silaa barbaachisan akka ajaja Waaqayyo jedhetti isaa abboometti daggaashee booddee Waaqayyo ofii isaatii balbala itti cufe. Isaaf rakkina gidduutti balbala cufe. Isaaf gidiraa gidduutti, isaaf wawwaachuu gidduutti, isaaf boo'icha gidduutti balbala cufe. Yoo nuti adeemsa keenya Waaqayyo wajjin taasifanne, yoo nuti karaa Waaqayyo irra deemne, yoo nuti Waaqayyotti amananne, Waaqayyo nuuf badiisatti balbala cufa. Waaqayyo nuuf gidduu fi badiisa gidduu daangaa kaa'a. Waaqayyo balbala Noohitti cufe. Sana booddee bidiruun Noohi dabalaa ol ka'aa adeemte. Waan baay'ee sin ajaa'ibsiisuun sinitti hima. Maatusaalaa waggaa 969 jiraate siniin jedheera. Maatusaalaa waggaa 969 jiraate kuni badiisa bishaanii kan kana jalaa ooluu hin dandeenye. Badiisa bishaanii kanaan lafarraa aramee badee maqaansaa. Baay'een isaanii umurii kan lakkaa'an jireenya barbaadan kan jiraatan akka barbaadan kan jiraatan qaragamanii gaafa badan lafarra otoo isaan wawwaatan
warra kaanin kan dhiphise, warra kaanin kan rakkise, warra kaanin kan liqimsaa deemu. Bidiruun immoo baachaa deema, irra keessatti asii olee baachaa deema. Warra kaan kan rakkisuuf guddina nuu ta'a. Warra kaanitti kan ba'aa ta'u nuuf karaa darbiinsaa nuuf ta'a. Bidiruun isa warra kaan rakkise irra ol ba'aa deema. Amma tulluu araaraatitti ol ba'aa deeme. Warra kaan kan liqimsa bidiruun liqimsuu hin dandeenye. Bidiruun harka namaatiin hojjetamu bishaan sana jalaa ba'uu hin danda'u. Kan harka Waaqayyoof qajeelfama Waaqayyoon hojjetame. Kan nama akka adeemsa isaa Waaqayyo wajjiniin taasifateef hojjetame. Liqimsuu garuu hin danda'u. Inni isa kaan liqimsee bidiruun baachaa deema. Inni warra kaan rakkise, inni warra kaanitti ba'aa ta'e, inni warra kaaniif badiisa ta'e, nuuf jireenya, nuuf karaa darbiinsaa, nuuf barumsa, nuuf guddina nuuf ta'aa deema. Bara hundumaa keessatti, yeroo hundumaa keessatti, kan biyya lafaa raasu nun raasu, kan biyya lafaa dhiphisu nun dhiphisu, sababni isaa Waaqayyoon wajjiniin jira. Bidiruun maal ta'aa adeemte? Ol ka'aa guddachaa dabalaa adeemte. Qajeelfama Waaqayyootiin waan hojjetamteef guyyoota achi galaana irra turte sanas haa ta'u. Edda bokkaan sun dhaabatee, edda burqitoonni cufamanis gaara Araaraat amma yeroo kana Tarkii keessatti argamtu. Gaara sanarra sedda qubatte. Achi keessatti waan ittiin jiraatan hin namne. Waaqayyooti isaan soora ture. Qajeelfama Waaqayyootiin nyaata akka kutaa isaatti hundumaa gasheera waan ta'eef noyi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waggaa tokko guutuu bidiruu sana keessa turan. Gaafa waggaan tokkoffaan isaanii xumuramu. Gaafa noyi waggaa 100 ta'u bidiruu sana keessaa hin ba'ani. Dhaloonni har'atti fufee lafarra jiraatu kun karaa isaa du'a oolee darbe. Namni adeemsa isaa Waaqayyo wajjin hin taasifatu. Ofii isaa qofa miti nama biraatiif illee jireenya ta'a. Nama biraatiif illee darbiinsa ta'a. Dhalootatti fufsiisa. Waaqayyo nu gargaaru. Adeemsa keenya Waaqayyo wajjin haa taasifannu. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhe badiisni inni darbeera bishaaniin. Ani lammaffaa bishaaniin sin balleessu jedhee Waaqayyo kakuu galeefiira noyiif. Lafarratti horii baay'eetu jedheeniiraan. Garuu dhufee kakuu haaraa keessatti wangeelota keessatti yoo dubbifattan akkuma bara Nohi ture. Bara ilmi namaa deebi'ee dhufutti sin ta'a jedha sagaleen Waaqayyoo. Badiisa kana jalaa ooluudhaaf of qopheessaa. Waan ta'aa jiru ilaalina. Guddistanii waa baay'ee madaalli irra kaa'ina. Rakkinoonni gurguddaan addunyaatti dhufaa jiru. Sababni isaa addunyaan kun yeroo kana of tuulaa jirti, of gurguddisaa jirti. Isa dhiisaasin. Rakkina baay'ee biyya lafaarratti ta'aa jira. Wanti hundumtuu adeemsa sagalee Waaqayyoo keessa darbaa jira. Akeeka Waaqayyoof yaada Waaqayyoo malee nurratti kan ta'u hin jiru. Isa dhiisaatii badiisa jalaa ooluudhaaf bidiruu keessan toshadhaa. Fuulduratti adeemaa. Waaqayyoo wajjiniin walii galaa. Akkuma Nohi, akkuma Henook adeemsa keessa Waaqayyoo wajjiniin taasifadhaa. Warri Waaqayyoo wajjiniin adeemsa isaanii taasifatan, karaa isaanii karaa Waaqayyoo irra godhatan badiisa jalaa oolu. Kun ergaa kooti. Waaqayyo gooftaan sin haa eebbisu. Isa nageenya nuuf haa eebbisu. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa koo galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Waaqa du'a nama oolchitu. Waaqa badii namaatti hin gammanne. Waaqa guddaadha. Galanni siif haa ta'u. Sagalee kana nutti dubbatteetta. Ani amma waan tokkoon si kadhadha. Namoota yeroo kana iddoo adda addaa ta'anii na dhaga'aa jiraniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos amma garaan isaanii gara keetti haa deebi'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin si wajjin deddeebi'uudhaaf haa murteessani. Har'a lama haa kaani. Maqaa Yesuus Kiristoosin amma yeroo kana qabaa kam keessaa yoo abahani, haala kam keessaa yoo abahani. Maqaa Yesuus Kiristoosin dubbiin kee sagaleen kee isaan irra haa dhufu. Badiisa jalaa ooluudhaaf amma kaanii of haa qopheessani. Afurri kadhataa nama kamiif haa dhufu. Dubbiin kee maqaa Yesuus Kiristoosin hojii haa hojjetu. Haala nuti keessa jirru keessatti nu gargaari. Lafa hundumaatti nu wajjin hin ta'i. Karaa keenya hundumaattis nu gaggeessu nu cimsi. Yaa Waaqayyo, ani hamma sin kadhadha. Iddoo adda addaatti rakkina keessa kan jiran, dhukkubsatanii kan jiran, jireenyi isaanii jeeqamaa kan jiru. Amantoota yeroo ammaa kana mana isaanii keessa ta'anii yaaddaa jiran
maatiidhaaf kan yaaddan, ofii isaaniitiif kan yaaddan, maqaa Yesuus Kiristoosiin ani si wajjinan jira jedhiini. Wajjin ta'uu keetti mul'isi. Nagaa keessaaniif baay'isi. Humna keessaaniif kenni. Namni hundumtuu sirraa kan ka'e ajajjabaatu. Haala kana nurra dabarsi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waldaa keenya Lancaster eegi. Waan gootu hundumaaf si haa galatu. Yeroo hafes nagaan nu fixachiisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Gooftaan si haa eebbisu.